Ilmaan keessanii ganna kamee nafuu bakkayyuu mayroota akka midhaan raafuu balbala gabrummaadha kasirraa cufu bilisummaa jechuun dhiigaa malee hin dhufu bilisummaa jechuun dhiigaa malee hin dhufu gabroonfataan duriis akkas malee hin kufu itti fufan malee qabsoon galee rafu. Akkatin hafu baasuuf teenya guma hin gabroomnu nama dadhabne gabrummaa nu kan hirriyyummaa durirrallee roorroo wantarraan nu jabaate yaa jara keenya waa garaan nu hamma. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hordoftootaa fi daawwattoota chaanala Dirree Multimedia guyyaa irraan tanaa keessummaa jabduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Keessummaan tunis qinaa jira. Kunoo mee turtii isaa wajji qabnu mee gaafii takka takka isa gaafanna. Innis nu deebistaame. Gaafii deebisuu qophii gaafamaa deebisa. Abshir. Mee xiqqoo maqaan keenya duraan dur eenyu sin jaan? Maqaan kiyyaa Abdoosh aliyyi naan jaan. Abdoosh aliyyi. Ayyee maqaan isaatis Abdoosh aliyyi akkuma Sheekh Abdoosh. الشيخان قبل كين شيخان كبرينا يا شيخان قبل دلوني خيسو دلوني خي هرر جليتا أنا دوباجان غند جارسو جانين غند جارسو مي غافي تكتاني سيغافدو مي بشان كان ديمو خيتيف مال تشد دغامي بشان كان ديمو دا اكوانين ارد نتي فكاتا غمچو هدو غمچو هونغن قمنيتو نتي دغاما isila namni keenya hundinuu sila waa bakka kana dhufee daawwate jechuun natti dhagame hedduu gammada bishaan kana dhufee arkee gubbaarra deemu kanaaf jechuudha. Mee akkaan dhageetti bishaan kun illima qaba jaan. Mee sodaan takka si dhagaamtu hin jirtu mee. Waa takka wani na dhagamu hin jirtu dachii natti fakkaata bishaan kun osoon keessa kufelleedha. Xiyya jaa akka waan nan tuyin natti fakkaata bishaan kun. Mee gaafii ta dhumaatanii si gaafadhu. Mee jireenya kee keessatti maaltu si mudate mudannoo jiru jireenya kee keessatti si mudate nu ibsuu ni dandeessaa? Mudannoo wanni na mudate gaata akka mudannoon tanuma bishaanii takkaan seerin nanaqu seenuu kana faadha wanneen kana duraa gaa hedduu jira wanni hedduu waa yeroo hangaan keessatti ibsineef hin dhumiti mudannoon takka tunuu mudannuma takka jeetii yaada. Sheekh Mikaa'el Hussein assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Adduwaane bishaan kana keessa deebuu kana awwaanin akkaan jee ibsuun wallaalee gammachuu bishaan kanaatiif bishaan kun yeroo hedduu lafa irraa goggogee bikka tana akka waan bishaan kun goggoguu san ijjii akka waan goggogee na fakkaata. Allahu akbar ayyee ijjiteetun akka waan sitti deebitee ati amma gaa maal dhaamta ummata islaamaa dhaabuulletti jirta? Rabbiin akkanatti abbaa fedhe akka fedhe godhuu danda'a. Ha fedhe oofee ha fedhe deebisuu danda'a. Hayyee. Rabbiin kakkanaati. Rabbiin tokko Muhammad Gaasaati isa qofaa gabbarama. Amma wanni asitti dhaamuu barbaadu gaafa duraanillee diliidhaaf badan bishaan kun. Ammallee bishaan kun wanni isaan jiraachuu danda'aniin wanni isaan turuu danda'aniin wanni bishaan kun gartee akkanatti deebi'anii assalaamu alaykum. Wanni bishaan kun turuudii dandayan maasiyaa amma irraa deebi'an tana tawbaan kun haala kanaan turuu qaba ummanni islaamaa wal qabatee jabaatuu qaba dhaamsi waliigalaa kanuma saahibban keenya Najjaashi fi Abdallallee ogguun laalu achinaatti qabame. Assalaamu alaykum. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya kun akkuma beekamutti bishaan Haromayaa kana fakkaata amma bahuuf deemna. Mee dhaamsa gama dhumaa maal jechuu barbaadame? dhaamsa gama dhumaa wannan jechuu barbaadu warri biyya tanaatiif bishaan kana insha Allah yoo rabbi je'ee rabbiin akkuma amma dura waan kuchiiseef qaba ammas rahmata isaatiin deebisee rabbiin sababa dilii badii dalagamteeti jecha bishaan kana asii godaanse jechuudha yaada kanaafuu bishaan kana rabbiin akka nutti dallanee bishaan kana nurraa bakka kana hin godaanseefne akkama duraatti sodaa rabbii akka qabaatan akka rabbi gabbaran akka rabbi cinaa waan gabbarree akka badii adda addaan dalayne sodaa rabbiitiin bishaan kun akka jiraatuun isaanitti dhaamuu fedha sodaa rabbii akka qabaatan islaamummaa akka qabaatan akka diin isaanii jabeeffatanii rabbii isaanii zakkaranii bishaan kun qananii rabbiin isaaniif kenne
qananii rabbiin isaaniif kenne tana akka tiifataniin isaaniif dhaamuu fedhaa dhaamsa kiyya kanuma fakkaataa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. namaan kodhu jarrii waan isaaniif tole qabiraa namaamii walleen isaan malee harraafi durillee hin jiru jarri kana hamaa hin gabroofnu nama dadhabne gabrummaan kanuu kan nufriyyummaa wakkanattiin hafatuhu gaaf tokkorra keenya amrii hunda nuti rabbumarra keenya fir'aawnaafu nafne aangooyyoo jabeenya daangaa